sabani Gurageedha saba Oromoo jechuudha saba Guragee jechuudha haadhaan silxee abbaan Guragee isheen Oromoo waan akkasii dhageessanii beektu yaa kanarratti dhiirota arrabsuudhaan beekamti warra maaltu akka ishii mudate hawwiin salphina guddaa keessa galtiittidhan ቲክቶክ አካውንት ምናምን ባይኖራት ስለ ቲክቶክ ባታውቅ እሺ ቲክቶክ ይላልተም ንዩ አርገናን እንይፍ ቺኮዋላ የምትመለከቷት ታዳጊ እጅግ አሰቃቂ በተባለ ሁኔታ በመቀሌ ውስጥ ህይወቷ ማለፉ እየተሰማ ይገኛል አጀቻን ጉዲዳን በየከኛ ከሰባ የታጀራጋ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشمر كفوني ردفتو تاف كبجمتو تو اوروش شو اكما كم نافجر جرون جريني آفيان برمسي وجينا كم نورو ودنتين قال انس جرينا اكمي تسنك اويجر سيني جمع بربادا ايقا الرس فيديو كبراسيني كابد ايرفيتن جرا ياو جرامتيقا قال انس جرينا كتوك اولكي جرا سيني قالي فيديو قال انس جرينا تيوجون والقبطو سيني قالي rakkina irratti rakkina kanaan jenne bichaadha isin qabadhee dhufeetan jira maxmuraatina waliin buhaaruun dagatina egaa warri immoo chaanala kanaatu subscribe godhin dhokattanii ilaalaa jirtan akka to'annaa seeraa jala ooltan poolisiin Oromoo show gabaa seeraam daftanii akka subscribe gootanii daqiiqaa lama keessa sakandii 30 keessatti subscribe gootanii amma yoona akkamitti እንዴትስ ኮምሳ አታረጉ subscribe gochuun dagatina subscribe lamaan qarshii tokko miskiinaaf lafa kaa jirra qarshiin keenya ol nu kaa jira akkuma hawwa geessifannee jirra walitti qabnee geessina inshallah video kanas akkuma beekamu like gochuudhaan jalqaba du'aan keessan immoo qeebalamee rishi ibsaanis dheengadana rakkisaa ture rabbi siif qajeelchu jettanii kun harranaa qajeelee isinitti deebi'etan jira gara video ጌታዬ ድረስልኝ ድልሆን ነው ድረስልኝ akkasitti isinii galee warri istaayilii akkasin akkatti qalabati habaanuma qalabati itti kennitoon dadhabdan jechaadha akkasitti itti kennaa ela akkasii isinii galee akkasii maaltu jireenya achitti dabarsitee walakkaasa itti jalqabde jechuudha walakkaa isaa abbaan kee hoo abbaan kiyyaa sabaan maal abbaan kiyyaa sabani Gurageedha saba Oromoo jechuudha saba Guragee jechuudha Oromootti fidde anuusi Oromoom seekaa maal godhare reef Oromoodha jedhee ture miti tole mee mana keessatti erga isaan afaan Oromoo hin barre yookaan hin beekne gaafa manatti galtu eenyutu si qo'achiisa ufumaa qo'atta eenyu si gargaara namni na qo'achiisu namni na gargaaru hin jiru wanta ta'eefiyyuu yeroo sana kanaani 16ffaa baheef namni na gargaarullee hin jiru ture jechoota kana walitti qabadhee dubbisuu sammuutti qabachuuseef gochuu waan hin dandeenyeefiyyuu namni illee na gargaaru hin jiru wanta isaan ati jabaadhu haala kanaan garumootu kana fooyyesi jedhanii imana gorsu garuu barnootaan homaan jiru kanaafiyyu ani baay'ee tokko naare maaltu na dhiphachiisa saba Oromoo kanaati maaltu na afaan kiyyamti maaltu na dhiphachiisa dheefaa tuffin qaba ture yeroo sana baay'ee yaada dogoggora jecha yaada akkasin qaba ture baay'ee tokko nama jibbisiisa maal egaa namni na gargaaru hin jiraanne egaa ani jechoota kana walitti qabadhee sammuutti hin qabanne maaliif na gargaarare wanti kuni egaan akkasti walii galuu hin dandeenye maal bor bu'aa akkaminaaf kennaa baay'ee tokko yaada duuba deebi'uu fi adda jechuudha ayyee yaada dogoggoraa qaba ture sana booda garuu gara kutaa tokkoffaatti 16ffaa bahee lammaffaatti immoo 14 akka tasaa 14 baheennan yeroo kanatti fooyyeffadhee jira jijjiiramni waan dhufeefiyyuu haala kanaa yoo itti fufe maal rakkootu jira yaada dogoggoraa koo hamma danda'amaa ta'een sammuu koo keessaa baasuuf yaale sana booda lammaffaas sadaffaas yeroo isuma dubbisuu hin dandeenye garuu mootuu hiriyaa beekii maana kan sin jedhe suni yeroo sanatti ishee waliin rileeshinii gaarii walitti dhufeenya gaarii waan qabnuuf yeroo sanatti akkas jettee na gargaarti sana booda gara kutaa afuraffaatti gaafa dhufnu 16ffaa irraa ka'ee gara sadarkaa 8ffaatti dhufe jijjiiramni dhufe jechuudha tole 8ffaa baanaan abbaa kodhaaf akkas jedheen
ani jijjiirama guddaa ofirratti argaatan jira gaafa isheen nagar gaartu jechoota sana walitti qabadhee egaa dubbisee booda sammutti nan qabadha gaafa qormaatee dhamu kudhan fida indama keessas yoo ta'e nan cufa Tol. akkatti saddeettaffaa baanaan abbaa kodhaaf waan jiru kana itti meetan ani qabxii gaarii galmeessaatan jira wanta ta'eefiyyuu kana booda isinis na gargaaraan jirtanii kanaafiyyuu ani immoo haala kanaayyuu itti dhufe tokkoffaa ba'uun koon oolu wanta ta'eefiyyuu nama qachiisaa naaf qacaraa jedheeninna rakkoon hin jiru ati sitti haa tolu malee nuti hamma lubbuun jiraannutti lubbuun jirrutti tole waan siif hin goone hin jiru nan jedhan tole galatooma jedheeni inni kun ikkoo waan galatooma nama jechisullee miti dirqama keenya gahee keenya. Haadhaan silxee abbaan guraagee isheen immoo Oromoo maal jechuun waay agartanii isayyuu akkas jechuun nu gaafa afaan Oromoo si ilaallee haati silxee abbaan guraagee ta'innan gaafa nu afaan Oromoo si ilaalle keenya laallu waay asirra taa'uu qabnaa nu amma ደግሞ እኔ ከትዳር በፊት ምንም ንክኪ አልፈልግ። ለዛ ነው አሁን ይኸው ኦልሞስት 4 ወር 5 ወር ሊሞላኝ ነው። መጀመሪያ ሚስትህን ከፈተሃት ምን ያህል ምን ካልክ ነው 4 ወር? ተው እንጂ መስሎኝ እኮ ከአሜሪካ ከመጣሁ በኋላ ለምን መሰለሽ በእኛ እኔ እስልምና እምነት ተከታይ ነኝ። በእስልምና እምነት እንደዚህ አይነት ነገር አድርገህ ወደ ትዳር ስትሄድ ላይፍ ይበጠበጣል ይላል። ያ ነገር አይምሮዬ ውስጥ አለ። ከአይምሮዬም አልፎ ልቤ ውስጥ ደሜ ውስጥ ተሰራጭቷል። ስለዚህ በተቻለኝ መጠን ይሄ የትሬኒንግ ሳይሆን የመጠናናት ጊዜ የሚባለውን ነገር እኔ ሐላል ሁኜ ነው ማሳለፍ የምፈልግ። ሶ ዴት ማድረግ አሁን ትፈልጋለህ ማለት ነው? ማለት ዴት ላይክ የሆነ ነገር ውስጥ ሳትገባ ሰዎች ማወቅ አሁን ዛሬ በቤተሰብ ይምጣልህ። በቤተሰብ ደግሞ ቢገኝ ጥሩ ነው። ባይዘው አንድ ነገር ልንገርሽ፣ እናትና አባትሽን ውሰጂ። አንተም እናትና አባትን ብትወስድ 40 እና 30 50 ዓመት አብሮ ይኖሩት ታውቃለህ። በቤተሰብ ስለተጠያየቁ ነው። ቤተሰባቸውን ትዳርን በሰዓቱ ቤተሰብን ስለሚያከብሩ ነው። በቤተሰብ ቢመጣ እሰየው ምንም ችግር የለብኝም። ከዛ በተረፈ ግን ያው እኔ በቃ ጥሩ ሚስት መሆን እችላለሁ ምትል ካለችም በሩ ክፍት ነው። ቲክቶክ አካውንት ምናምን ባይኖራት ስለ ቲክቶክ ባታውቅ ይሄንማ ከገጠር ነው የምናመጣው። ፈረስ ላይ ያልወጣች ደግሞ ብታገኝልኝ፣ ፈረስ ላይ ያልተሳፈረች ፈረስ ላይ ብቻ የተሳፈረች መኪና ላይ ያልወጣች ብትገኝ ደግሞ በጣም አሪፍ ነው። Mansuree maal jedhe atuun warra si kamii argadhee warra fardarra qofa baate kan makiinaan beekne kan tiiktookiin beekne si akkasii argannaan nuufiyyuu Mansuur ati ji'a erga sadaffaa kee jijjiirtee taate erga si afuraffaa sana jijjiiree an durbuma argeen beeku durbuma argu. Intala kana namni wallaale jira dheetoo yaadu miidiyaa kanarratti dhiirota arrabsuudhaan beekamti. Akkasumatti beekamtii argattellee namoota baay'eetu ishee hordofa. Garuu warra maaltu akka ishee mudate miidiyoo kana amma dhumaatti dhaggeeffachuudhaan irraa barattu jechuudha. Jalqaba irratti abbaa fi obboleessa ofiitiif kabaja kennuun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf dhiirri tokko nama miidhee deemuu danda'a. Dhiirri tokko mucayyoo kana boochisee deemuu danda'a. Garuu isheen dhiira tokkoof jettee dhiirota hundumaa dhiirota keenya dhiirota Oromoo walitti qabdee salphisaa turte jechuudha. Garuu hojiin ishii suni booddee deebi'ee shumaaf ta'e jechuudha. Kanaafuu namaaf kabaja kennuun barbaachisaadha. Intalli kun abbaa malee hin dhalanne. Obboleessas hin dhabdu. Borummoo abbaa manaa godhachuun ishiin oolu waan ta'eef nama kabajuun ishiirraa eegama ture. Akkuma beekamtu biyya Dubaayii keessa moo isa jiraachaa turte intalli kuni amma qabamtee gara biyyaa galtee jechuudha. Ala hojjechaa turte mitiiree duraa. Qabamtee gara biyyaa galte gaafa galtu viidiyoon ishii wan dura hojjechaa turte haasaa ishiin dura haasaa turte hundumaa dhiironni biyyaa dhaga'aniiru waan ta'eef namni hin dhaga'iin hin jiru akkamitti akka ishiin dhiirota xiqqeessaa turte. Garuu har'a gaafa ishiin biyyatti galtu amma ati gadi baatee dhiirota gadi baatee dhiifama gaafattutti si wajjin jiraannu biyya kana keessa jiraattu jedhanii ishii sodaachisaa jiru jechuudha.
mucayyoon kun biishii wallagga dhiironni wallaggaa qoosaa akkasiin beekani. Ani garuu shawaadha dhugaa dubbachuuf dhiirota wallaggaa baay'een jaaladha. Kabaja namaaf qabu garuu namni kabaja isaaniitti bu'ee taanaan nama dhiisanii jechuudha. Kanaafiyyuu tarii mee isaanuu dhiifama godhuuf hin godhaniif yookaan yoo ati gadi baatee dhiirota dhiifama gaafachuu baattee si wajjin hin jiraannoodhaan sodaachisaa jiru. Kanaafuu gaafa miidiyaa irratti waan ta'e haasoftanii boru miidhaa akkamiin irraan ga'a haasaan keenyaarraa. Boru biyyatti gaafa gallee yoo wanti kun dhugaa ta'e jechaadha baga sodaachisanii ganaayyuu atoo biyya keenya dhufteeyyuu baay'ee ijoolleen tokko dhiira tokkoon miidhamanii jechaadha dhiira guutuu walitti arrabsu jechaadha. Dhiirri tokko akka barbaadisi godheef dhiirri hundi tokko hin jedhamu. Isin dhiirri hundi tokko akkasii hin jedhinaa isin galee. ይቺ ከኋላ የምትመለከቷት ታዳጊ እጅግ አሰቃቂ በተባለ ሁኔታ በመቀሌ ውስጥ ህይወቷ ማለፉ እየተሰማ ይገኛል። ሀበን ትባላለች። 19 ዓመት ወጣት ስትሆን አፍቃሪዋ ጋር በነበረችበት ሆቴል ውስጥ እጅግ አሰቃቂ በሆነ ሁኔታ መገደሏንና ህይወቷ እንዳለፈ በዚህ ሰዓትም ከወደ መቀሌ የሚወጡ መረጃዎች አሳይተዋል። በኢትዮጵያ ውስጥ በተለያዩ ሴቶች ላይ የሚፈጸሙ ጥቃቶች አሁንም ድረስ እየጨመሩ ይገኛሉ። ይቺ 19 ዓመት ታዳጊ ደግሞ የዚሁ ሰለባ ሆናለች። ከዚህ ቀደም ማለትም ትናንትናና ከትናንት ወዲያ ሲወጡ በነበሩ መረጃዎች ላይ እንደተመለከትነው ከሆነ በነቀምቴ ከተማ ሁለት ታዳጊ ሴቶችን በአስገድዶ መድፈር ወንጀል ሲፈጽሙ የነበሩ ወጣቶችም በህግ ቁጥጥር ስር ለመዋል ጥረት እየተደረገ እንደነበር መረጃዎች ሲወጡ ነበር። በተለያዩ አካባቢዎችም ታዲያ እንደዚሁ በተደጋጋሚ በሴቶች ላይ የሚፈጸሙ ጥቃቶች ቀጥለዋል። በመቀሌ ከተማም የዚች ወጣትም ህይወቷ ማለፉ ተሰምቷል። እጅግ አሳዛኝ ነው። ፍትህ ለሀበን ሙጨቲ ገና akkuma beekamu ajjeesanii jiru naannoo Maqaleetti haalan taaniin ajjechaa ajaa'idhaan ajjeesanii jiru waraananii jechaadha. Wanta kana Itoophiyaa kana irratti baay'ee dhaga'amaa jira isinii galee Itoophiyaadhuma guutuudha. Akka Oromiyaattis dheengadda ijoolleen lama akkas gudeedamanii jiru. Waan hin taane baba'aa jira jechaadha. Waan nama baay'ee isa nama taateessu baba'aa jira. Kuni wama seeraan barbaadamee eegamuus miti rabbumti bakka jirtan du'aa hidhumu godha. Haala dandeessaniin biyyi keenya akkasiin nagaa nuuf taatu gaa yaው isumatti abdanna መለሻ ጠፍቷል ወይ ደግሞ እኔ የኔ ምክር ሰምተው ሰይድ በሬዎቹን ይዞ ወደ ገጠር ገብቶ እያረሰ ነው በቃ ምክሬን ሰምቶ ምክንያቱም አንዳንዴ ሰይድ በጣም ምክሬን ይሰማል ስለዚህ አዩን ጥሏት ምክሬን ሰምቶ ገብቷ ማለት ነው አዩ ደግሞ 30 ዶሮዎቹን ከመታሳርጃቸው እንቁላል እየጣሽ እንቁላል ያስጣሽ ገበያ ለገበያ እየዞርሽ ሽጫቸው እሱም ትርፋለው እሱን ዋጋ ባላቀም እንቁላል ዋጋ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደሆነ ባላቀም ግን አሰላሙ ስለጭ ዳቪ እንዳንቆ ሶዶሜኒ ኢትዮጵያ ጉቱ ኦሮሚያ ጉቱ nama adama guutu waamumu indaanqoo soddoma qaltanii horii meeqa jedhame Sayidoodhaaf Sumayyaan badanii jiru wal biran jiranu Sayidoon dhaqiiti horii sana baadiyyaatti fi achitti horsiisaa jira wana isin immoo qoosaadhaaf isinii fideshi qoosaadhaaf egaa viidiyoon irraaf qabadee dhufe kana fakkaata isinitti tolee isin bohaarsee isin gammachiisee yaada ashaqxanii itti yaada amma video kabiraati wanti deebinutti Oromoo Show